Ashamaar kafuunee akkam jirtan hordoftaa fi daawwattoota jeemmanirraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan gahaa jalqaba irratti immoo hangafootaan eegala. Haalli siyaasaa Itoophiyaa rakkoolee nageenyaa fi filannoo bara 2026 ni yaaddessa jedhame. Waqtii arfaasaa dhufuu kan magaalota keessatti balaa lolaa mudachuu akka danda'u dhaabbatichi akeeketti jira. Masrii wal dhabdee laga Abbayyaa yoo furame Itoophiyaan ulaa galaana diimaa akka argattu ni deeggara jetteetti jirti. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Haalli siyaasaa Itoophiyaa rakkoolee nageenyaa fi filannoo bara 2026 ni yaaddessa jedhame. Rakkooleen nageenyaa naannolee adda addaa keessatti mul'atuu fi qophiin filannoo waliigalaa bara 2026 wal qabate Itoophiyaa yeroo murteessaa keessa seentee jirtis jedhameera. Naannoo Tigraay keessatti waliigaltee nageenyaa bara 2026 booda tasgabbii muraasni mul'atus rakkooleen siyaasaa fi nageenyi guutumaan guututti furamuu isaanii irratti shakkii akka qabus gabaafameera. Maddoonni odeeffannoo garaagaraa akka jedhanitti sochiin humnoota hidhatanii yeroo tokko ni mul'atus jedhaniiru. Rakkoon dinagdee uummataa naannichaa irratti immoo dhiibbaa guddaa fidee jiraachuus himaniitu jiru. Hariiroo mootummaa federaalaa fi qaamolee naannoo gidduu jiru keessumaafuu naannoo Tigraay ifaa miti jechuun ibsaniiru. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi mootummaa fi gareewwan hidhatanii jidduutti yeroo dheeraaf itti fufuu isaa ibsameeti jira. Haalli kunis sochii hawaasa dinagdee fi nageenya uummataa irratti dhiibbaa gaggeessaa jiraachuus himameera. Filannoo waliigalaa bara 2026 boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo waliigalaa dhufu qophii taasisaa jiraachuu ibsuudhaan haa ta'u malee paartileen siyaasaa tokko haalli nageenyaa fi qophii filannoo irratti yaaddoo isaanii ibsaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo filannoon dhufu kun adeemsa dimookiraasii biyyattii keessatti gahee murteessaa qabaachuu isaas ibsaniitu jiru. Waqtii arfaasaa dhufuu magaalota keessatti balaan lolaa mudachuu akka danda'u dhaabbatichi akeekeera. Waqtii arfaasaa dhufaa jiru keessatti hordofee magaalota keessatti balaan lolaa uumamuu waan danda'uuf of eeggannoon barbaachisaa akka taasifamu dhaabbanni ragaa haala qilleensaa Itoophiyaa hubachiiseera. Akka itti aanaan daayirektara olaanaa dhaabbata ragaa haala qilleensaa Itoophiyaa Saaminoo Tashoomaa ibsanitti rooba cimaa fi irra deddeebiidhaan yeroo arfaasaa kanatti immoo roobuu irraa kan ka'e keessattuu naannota lafa gadi bu'aa fi magaalota keessatti lolaan tasaa mudachuu carraa bal'aa qabas jedhaniiru. Daayirektarri akka dubbatanitti Finfinnee dabalatee kibba bahaa fi Tigraay baha Amaaraa fi naannoo Affaar giddu galeessa biyyattii keessatti roobni idilee fi isaa ol ta'e ni eegamas jedhaniiru. Dabalataan naannolee akka Somaalee kutaalee kibba Gujii, Booranaa, Sidaamaa fi naannolee kibba Lixaa argamanitti hammi roobaa waggaa keessatti 55 ta'u yeroo kanatti kan argamu ta'uu Saaminoo Tashoomaa ibsaniiru. Jijjiiramni rooba arfaasaa dabalaa dhufuu isaa kan eeran itti aanaa daayirektara olaanaa kun rakkoo kana ittisuuf immoo hojiiwwan eegumsa naannoo hojjechuuf odeeffannoo ragaa instituutichaa baasu hordofuudhaan of eeggannoo gochuun akka barbaachisu dhamanitti jiru. Masrii wal dhabdee laga Abbayyaa yeroo furametti Itoophiyaan ulaa galaana diimaa akka argattuuf ni deeggara jette. Mootummaan Ijiptii akka gabaasa naashinaal jedhutti yeroo rakkoon qoodinsa bishaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti uumame furameen Itoophiyaan akka gara galaana diimaa carraa argattuuf biyyoota Afrikaa waliin hojjechuuf qophii akka taate beekseeti jira. Yaadni kun immoo torban darbee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee keessatti dhiyaateen akkasumas immoo marii kanaaf mootummaan Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC keessatti beeksaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wal dhabdee waggoota 10 darban tures ijaarsa irratti xiyyeeffatee marii araaraa gaggeessuuf immoo fedhii akka qabu ibseeti jira. Gabaasni kun akka jedhutti yoo Itoophiyaa yaada marii kana hin fudhanne ta'e Ijiptii dhiibbaa siyaasaa fi waraana biyyoota ollaa akka Suudaan, Somaaliyaa fi Jibuutii keessatti qabdu fayyadamuudhaan akkasumas immoo humna galaanaa naannoo galaana diimaa irratti qabdu Itoophiyaan buufata doonii argachuuf tattaaffii gootuu daangessuu ni danda'a jechuun ibseeti jira. Mariin kun rakkoo fi fedhii Itoophiyaan gara galaanaatti ba'uuf qabdu walitti fiduun haala haaraa siyaasaa naannoo Afrikaa bahaa keessatti uumuu danda'a jechuudhaan immoo himameeti jira.
Agarsiisni waraanaa dhiyoo kana magaalaa Hawaasaatti mul'ate Eertiraan dubbii barbaacha jechuun qeeqxe. Guyyaa hundeeffama waggaa 65ffaa ajajaa duulaa addaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti agarsiisni waraanaa mul'ateera. Agarsiisna kanarratti kan argaman ministeera muummee Abiyyi Ahmad loltuun leenjii addaa fudhattee fi gaanfa Afrikaa shororkeessummaarraa tiksuu danda'u ijaaramuu dubbataniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaniin Gabra Masqal fuula X isaan irratti yaada kennaniin agarsiisni kun qeeqanitti jiru. Aangawoonni Eertiraa paartii Itoophiyaa bulchuu jiru paartii badhaadhinaa maqaa biraa dhahaniin agarsiisa jibbaa guutamee bira waraana barbaaduuf immoo humna agarsiisuun dubbii barbaachuudhaas jedhaniiru. Dubbii muummicha ministeera Abiyyi Ahmad ta'ee agarsiisa waraanaa kun yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduun hariiroo ture lafatti mudate jechuun himan. Biyyoonni gaanfa Afrikaa lamaan haala amma jiran walitti bu'iinsi ce'uun malu jechuun xiinxaltoonni himaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad addatti leenjii fi biyyarraa darbee naannicha tiksuu danda'a jechuun yeroo ibsan biyyoonni lamaan Itoophiyaa daangessan eeraniiti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabna jecha miidiyaa keenyaa subscribe share gochuun yaada qabdan koomentiraan nuuf kaa'aa.